Dhufu fedha inni. Aboo najjaa aboo aboo hiitaan duraa. Amantaati. Aboo wanta kai. Aboo kai. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota keenya jirra jirtu isiniin jecha arraan tana maal qabattanii dhuftan jechuun keessan hin oolamu. Arra firaankii ajaa'ibaa gartee firaankii dhoofoota duniyaatu asirratti namarra dhooftu. Sani jecha nama gartee firaankii tana dhoofoomi deequu hin feene jira. Ha deequu namaa dhaga'u. Ha dhoofuus sodaatu. Ha deequu namaa dhaga'u haqqisu. Ha dhoofuu dhaga'u. Dhuufuma sanuu dheessu gartee achumattuun deebinee jira. Ha baaragu tokko dhufee irra san irratti hojjechuu yaana ammakkaayii shoo irratti dalagu yaana mee duniyaa top daawwattoota fi hordoftoota duraanuu si beekanii dhoofoota namee akkam jettaan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Arreenumaatu nama dhuufuu sodaatu jira. Namni dhuufuu sodaatu akka ajaa'ibaa. Sanumaan barbaadu hordoftootaa fi kabajamtoota ammaqqee shoo jirra jirtu isin jecha. Arra ammaqqee shoo Najjaash xiqqoo dura dawalee mana duniyaallee beeku inni viidiyoo dalaynaa jeeni Najjaash dhuufuu sodaataa duniyaa irratti dalagii naan jee. Isaaf qopheessine moteeti immoo. Firaank matanaa ismaaf qopheessine. Laakiin itti dhufu yaanu inni manuma intaluma saniitu nan geessin jeeti na duuba na arrabsuu jira jaan. Intalti tun akkamitti dhudhuuftii nama dhufu san jeeti halaalumaa na arrabsuu jira janii. Arra Najjaash bikka biraa viidiyoo dalayna jeeti mana kiyya kana fiduu deema. Gizee inni dhufe san garteemi dhufuu san dhugumaan sodaataa. Ittillee dhufuullee baaddooti numaan sodaachisaanii haa mana kana dhufu mee walumaan laalleeti. Irratti hojjechuu taatus irratti hojjennaan isin jedha wantoota kiyya. Bargaa inni namni dhalaan babbareedduun faan gartee inni dhooftiifuun taa'u. Naan dhuufee isa agarsiisa. Inni dhooftiifuun taa'u. Inni dhufumaa hin fadhu. Dhufumaa hin fadhu inni. Dhuufnaan dhalaan bira dhuufnaan. Way silaan akkaan deengatti jaalsa kiyyasan fa'aa irra dhuufee nyaata irra fa'aa godhe itti dhuufee wallee inni mana isaatii baafachuun oolu. Nyaatuma san si dhoobaa inni ta'e manuma kanaafuu baaragii cabsee baaxaaxaan baa. Kanaafuu daawwattoota fi hordoftoota keenya dhufu jira mee gabbeetiin ilaala duniyaa. Gabbeetiin ilaalaa kaameraa kan jedheeffanne ni yaama. Gabbeetiin yaama. Si barbaadan gabbee barduraan. Assalaamu alaykum. Waalaikum salaam. Awwana gaya fayyaa jirra jirtu. Gaya fayyaa mirkaana taa'e. Mirkaanaa mi? Maal duruu mirkaanta mirkaanaa jette ifi maali qacellu mirkaanaa irra. Arraa mirkaana. Jimaa mucaan kaanis fidu jira barga mucaan saamii keenya sanis. Jimaa ajaa'ibaa fidu jira warra qacelloofti. Arraa baafnee rabbi kadhanna jeellaa arra. If keessaa bee dhufu jira mucaanis kaanee ina. Arraanis kaamana kana mana kana. Ifi gandii wayi gandaa. Gandii kam jaasila gandii bareeda tun nama qaananii intalti tun si mirkaan si qajeelatti ajaa'ibaatti. Laal mana kana ganaa ala bakura hunda nu goote bakura hunda ittiin ultee. Duuraa bira jira jedhama. Kaawwanni akkinaan jette barata. Duurinis bira jira. Mannis urgaa waan biraa fakkaatan aan jette. Mana bakura hunda nu keessa laal. Tagartee Oromoon laal. Hoggaa ruusaa jaamtichi san gartee wayi hobii hada soo libaana taa janiimi. Libaana takka san daran oqayis isin hoy. Dhiyoo tanaasitti kasi mirqaantee ceetaate nama laafee miti bar. Ati mana kana asiin achi deemanumetti achiin deemanumetti asii bikki akkasitti guyyaa dhiyoo mirqaantee halkan za'a 8 halkan akkasitti didichitu tanan gaaba. Ban najjaash biraa taateeti. Barnam kudhampaan ta'anummaan xiqqaan kun nama kudhampaan ta'u. Akka goggogaa kanaa miti. Yookaan mirqaan. Ziyaadaa taatee deemta dhiyoo tana. Bootis barakadhee asis malee mirqaanu libbaanata sanfaa gurra nu kaayise. Haati manaa tun nama gaariidha. Libbaanata irra nu kaayise gartee wansi tajaajibaa qabdiisin. Sanun dura nu kaayise laamti. Akkaan jee miti. Laakiin akkaan jee miti. Waaniin umriiti jeegaan dhaladhe irraa naaqusan gartee. Anamma waan sangaanii beekta abbaan kiyyaas warri keenya guutuun naaf beeka. Laaqana waan jiraan ijoolleen xiqqishoo ilmoon teenya xiqqishoon ta'u ijoolleen teenya xiqqishoon na boodaas xiqqishoo xiqqi jette. Ani hallayyaa meeqa gubbaan kutaa olaalu beektaa. Saanin sodaatin gaa. Namni nu bira dhuqamaus akka nutti waan san nutti hin goone. Hin jirtu inni akkasii. Wooma xuujjaatiin jibban ni beektaa. Kana shakkin. Deequus hin fadhu. Ijoolleen mana kana jirtu ta'u. Qamaatiif yaana ho'i sanii yaana. Ho'i yaana nama. Hatta ijoollee yoo mana kana jiraattillee akka nutti waan san. San hin jirtu. Qamaatiif yaana. Malaqeetiin si beekaa misan. Akka sodaattuun hin beekaa san hin sodaatin. Maali bar waan anis qalbii keessa waan dhufaniitiin
akkanumatti qalbii keessa waan bareedaa akka sodaanne Shakkin waan shakkin nati. manni kun manaan dhiyoo tana yuutuub irraa harkee tokko natti isa yuutuub eenyu irratti ilaalu. Sun kanuma si fakkaata san sitti kana sitti fakkaata. Yuutuubiin irraa harkee Meeti lalkaa waan kana waan tana faa adda baafadhu. asiin gisee waan kana laalu fadhiin tanuma Tanaa mitootu. magaalaa jirti Kana nama hundaa qaba. Kana nama hundaa qabaati. Amma hati manaa gabbaati. Hati manaa gabbaati. Bakkumaan an shakku malee na fiddee na qabaatu bakki inni itti milkaannettee na fiddu bakkuma garaan bujbuj itti na jooti. Anammas naan taane ganta kanarraa jijjiiri. Gadda kana moo bakkitti mirkaana sun. Ana nagarre ana kuma garaan wal Libaanata laal. Libaanus hin beekama lakeetiin hin beekani. maali manni qalama kun maali qalamni kun Meena dhaggeeffadhu. Libaanota irra sii keeyse. arkeetiin jira gaafana kanaan amma bareedeen gaddaallee itti qama'u ammanni kun naaraya miti. Haadha manaatiin yaama. Haadha manaatiin Bootaa yaama. bareedduu bakka takkaan dhaqin bakka ati takkaan dhaqin nagumaan jettaa yaa Meena dhaggeeffadhu haadha manaatiin yaama. Ati Haadha manaa tanaa hin haadha beektu. manaati yaama. Ati hin beektu haadha manaati. Siin barsaamee dhaappo. Siin barsaa haadha manaa yaame. Duniyaa. yaa Duniyaa. Kottu kottu. Saayibti jaqiyyoo tokko dhufeerre. ni mirqaanna. Laal ni beeytaami. Ati duraanuu nama sheekaati. Nama libaanataa fi uut kanaas fedhu. Kana nin jaalladha. Kana ni jaalatta. Kana irra nuu kaayise amma isin tolaan. Hogguma qamaanuu gisee irra nu qabu. Gidduu yeroo bashannanaa hunda irra nuu kaayise. Hogguu qamaanee mirqaannuu miree gisee mirqaan. Itti hirtaami himmaa sun. Sanamma shidijiini shiddee waa hunda isin nu qopheessitee waa hunda waan urgaa mana kana keessa libaanata uutu kana godhuudha qabdi kaa. Anu yin biasa mau urgawa. Mau urgawa amma zana kan nyade kufe fas ni jirami ka. Gisee nyaattee uftee Irraan kan gizee namni gizee nyaatee quufe libaanota qofa mi beekadhu waan libaanota hojjool fakkaata saniin sin gargaara saniifu manni kiyya manni duniyaa mana akkasii faa qaba caljetteen teessa. Caljetteen teessa. Akkami gaawee ajaa'ibumaan. Najjaash bikkaana ni mirqaane na fidinsi jechaan. Mirqaana qabaati libaanatumaa fi wanta feetaami. Libaanatumaa fara jenne. Mirqaana deengatti ati akkasitti halkan isaa 8 gisee mana kiyya bira na dhuftu san bakka sanitti fiiftee dhufa jeetiin dhufe ati akka bakka akkam na fidde yaa Najjaash. Mirqaana nagarree mucaa dhufiriin jaammalee ibsodaadhe. Waalaikum salaam. Hayya. Akkam. Nagaa. Nagaa. Fayyaadha. Sanuma qaba. Keessummaa isaa teessa. Keessummaan Samaan jettee hooti barra waan jettaa. Bakkumaan shakku malee na fidu guyyaan gisee. Maali bakka shakku? Bakka garaan itti bujjuu na joo malee. Nama asirraa jeesi jira maal? Uff. Maali asii balleetee beektaa? Maal asii balleessi? Awwa ati. Mirqaan na mucaan dhufu jira. Mucaan dhufu jira. Laal hunoo. Isii tana gartaa. Laalime sirrii laalime. Isuma tanaa laalise. Isiin tanuma isiin barta wannummaan garaan bujjuu na jiruuf ta'a isii garraani. Maali? Maali Ani nagaa? garaan maaltiin beekan? Sirukkuba. Sirkuba. Sirukkuba garaan. Maaliif na dhukkuba boo manni kun manaan duniyaatuuf jee jaanii keessa waa dalagan sani waan dheessu san. Maal leeysaati? Najjaash umrii bara boo bara dheengadaasitti nimne warri keenya waan tana gartee ijoollee teenyaa dheessuun ture gisee nyaaqana nu dheessan ijoolleen teenya hedduu waan kana gisee. Maal leeysanis laa? Ijoollee tun jettu fedhu siin Sainni wallee nyaateen dhugu fakkaateen ni beeka. Ma inni dhufu masa dhufu. nyaadhee dhugu maali yoo. Dhugu akka dhaganii baargaa. Amoorraanis waan akkanaati. Ati ka dhufuu dheessu? Aboo dhufuun tana maqaan dhayinaa ka. Najjaash ati imma. Dubbatini. Wayyaa rabbii Inni dhufuu dheessa? Dhuufuu fi deekkuu gurbaan dhubakkadu. Antuba namoota dhufuu fi deekuu dheessu hin barbaaduwan. Hanqamma dura isaa hin jirta isma kana wati. mana kana ma kabajaa qabu mana qaceellotti mirqaansattee nafitti. Ammaas kabajaan akka ajaa'ibaati Duniyaatuuf imiisiin boo. Eegaa duraatuuf isin wayinsa kan. Libaanota san fadaa? Libaanota kiyyasan kaa? Irra kaayimu. Halli baanni keessa Sammalee akka biboo kan Sammalee mirqaan. Libaanota kiyyasan siifin eegala? Hattiin mirqaantu sanii mirqaanee jechuun nagee. Irra kaayimu. Himiif dura. Anni faan dhuufaa beekte. Awoo dhuufu. Najjaa dhuufu. Aboo gurbaana maaliis? Libaanonni kiyya. Nutti hin jiin. Dhuufaa sanii barbaadan ban jenne? Gurbaan nama beekaa dhaataa. Maali? Namadha. Beekuu guyyaa biraati har'ammoo siifin dhuuf. An galgalaan shakkamanii mana dhuufuu ta'uu sodaadheetiin jira galgalaan. Maali mana dhuufuuti nyaannee dhuunee Asii manni dhiyoo tana raate manni mana nagaa jettee nabi
Mana kana sodaadhee hin jiran. Eh kain sip inni dhufti. Ajaa'iba deemoo. Awwa gurbaan waan kana maqaanatti hin dhahin. Maqaanatti hin dhahin boo waan kana maal maqaana dhodhootti kana. Niti khayni waas. Amantaati. Waan baba aboo wanta khaynu. Khay. Kota Aboo khaynu. Khay kophee nu qoy. Wallahi sin Ati nama kanaatiin deemtaa? Khaynu. Keessee kee. Khaynu kophee kaadhu. Nyaatee dhuguu inni. Mukaasi asin maa nuti daa. Nyaatee dhuguu. Ni dhufe. Dhuguu fedha inni. Aboo. Najjaa. Aboo. Aboo hin taanu raa. Tajabbee nu kophee naafiti. Gurbaan maaliif? Kophee ti naa. Gurbaan maaliif subaate? Gurbaan maaliif? Mucaan maaliif subaate maa? Aboo nu. Ol beeytaay. Ol beeytaay. Yaa warra qababtee taa'e. Ol beeytaay. Qababtee. Ol beeytaay. Ahoo amma qaye. Amma ka'e. Piraankiin teenya nu hojjatee jirti. Amma qaye. Hot ho. Hiikoo dafe. Hot piraankis goone ho. Ajaamu Piraankis goone ho. maal firaankii maal? Piraankis goone kaameraa achi sireenyee nola. Maal? Nola kaameraa sireenyeetti Amma tun maal? piraankis goone. Billaahi mina shayxaan rajiim. Egaa hunda hordoftootaa fi daawwattoota keenya. Amma ka'e keessatti irraa dalaine dhufuun sodaata. Har'a mana dhufuutiin dhufeeyyeeti hayi manni kun mana dhufuuti qilleensa hundarrattiin argu jira mana dhufuu kamina bidda jee gurbaa namaa lubbuu dhiibatee ajjeesuu gee mee hanqamma duraa teessaan jirta isa kana. Nama Silaa gareen itti dhudhuuf san keessatti itti dhufee faan Kun nama ajjeesaa. nama ajjeesuun oolu inni takkaa dhufee beeku. takkaa dhufeen beekuun Sababa dhufuutti wallee nyaataa fi dhugaatii hundi didee taa'u jiransa. Dhufuutti Viidiyoo qilleensa irratti harkee nyaataa fi dhugaatii dideettee saree didee san. Meen kadhiyoota namaa natti fide silaa dhufuutti dhufeeti jira wayita akkana yaa hordoftoota kiyya kunoo nama dhufuu dheessuu jira sila hanqamma duraa na bira dhufee itti dhufe agarsiise har'a kunoo najjaashtuu bakka sin mana kiyya fayyee dhufe anaa dhufuu dhiisee dhufee sila akka dhiyoota naa sanfatti dhufee itti dhufe isuma kadhee isu kanaa dhufuma saniinuu ilaaja godhee du'aa godhee fayyise. Kanumaafuu amma qaayee shoo piraankii duniyaa akkuma beektan piraankii dhufuutiin nama nyaata hundi irratti dhufaa turte nama hedduu gartee ha dhufuun feene jira magaala matana keessaa akkasittiin har'a nama aaree ha dhufuu miideequu hin feene ha gartee nama dha'u dhufuma sana godhage nama dha'u ifiin dhufu fakkaatti olle. Akkanaatti har'a kunoo saayibti keessaa har'a inni bakka biraa dhayina ishee mana kiyya fidee duniyaa har'a saayibticha kiyya tokko dhufuu dhayisaa dhufuma itti dhudhuufi naan jee laakiin ittillee dhudhuufnee numaan sodaadhee gisuma mana kiyya dhufee hojii baasee samanni kun mana duniyaatiin mixiyyoon sun dhudhuuftu sanii mijee gurbaa nama asii boqsiidee gadi aboo libaananni kun akkamii libaanata urgaanuu irra keessaa naan libaananni kiyya libaanata dhuufuutiin jeen akkasitti haa libaanata dhuufuu akkamii namarra keessa manni kun mana dhuufuu sanii miisiin tun nama dhudhuuftu sanii mijee gurbaa nama asumatti eegalee bikka akkanaa akkamii na fidde mirqaana na kutuu deemtaa jee gurbaa nama asuma boqsiinee galee piraankii tana eenyuuf daleeyti chaayinaala amma qaayee shoof amma isumaafuu inumaatu akkanatti itti yaaddee chaayinaala isaa irratti piraankii dhuufuu daleeyde maashaallah sila akkana keessanatti himte itti dhufe chaayinaaluma isaa sanaa akka qacoollatti oowu isumaa jee hundi dhuufuu dheessa dhuufuu sanuu sila dalagee fi maalatti nimirree yeroo biraatti naa dhuuftaa yeroo biraa eega inni dhuufuu dheesse piraankii dhuufuu acheello jibba. La piraankii dhuufuu irratti dalagee fitiin ganaa irratti illee dalaguu ta'a arrama mooni sodaachifne malee irratti hin dalayne eega inni immoo arra mana duniyaatu maana fiddan jee viidiyoo tana keessaa fiigee kututee ganaan tolchee irratti dalagaa daawwattoota kiyya ichittis isinis yaada kannaa. Assalaamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Irra deebiin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duniyaan gaadhuufuun beekamtee sinjeenaa yaa daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya isa kanammoo ka dhuufuu dheessuu garaatti dhuufuuf ta'a.